wanni achirratti gale jedhamu wayiitu hin jiru jecha akkaawuntii nutti ergaa jira akkaawuntiin kun keetii jedhanii si gaafatan malee wanni achirratti gale hin jiru. Ammaaf mubee ati muutii taasifadhu obboleessa kee rabbi si aafiyu mubee kiyya akkaawuntii ati ergite irratti namni galche jira haqiiqaa aganuma bicha addaan baafatuuf. Naam. Ayo anaan jettuun namni galche jira. Bor wanni kun ammoo amma si gaafadhee borriisiitii namni mul'isuu danda'a. Dhaqas borriisiitii namni mul'isuu danda'a. Galchine jedhee borriisiitii waliin ay baasuu danda'a. Haqiiqatan akka rabbi sirraa beekutti akkaawuntii ati ergite namaan ergiteetti irratti namni galchee jira akkaawuntii keetii irratti. Akkaawuntii kiyya dhiisaati sheekaa roobee wallahi waan akkaawuntii jedhamutu yaaduma akkasii yaadne namni galchuudhis namnummaan akkaawuntii isaatu na gaafate hin jiru. Namni hayyoo naan jedhe mubaarikiin isaa ani nama jaamu torban dalannaa nama san fuudheetiin garee guruubii garee gargaarsa inni waasaapidhaan gargaaran keessatti galcheetiin jechuudha. Achi keessa wajjin jirra anillee ni beeka. Indoom jechuudha ijoollee ani galchee keessaa kan mallaqa isaallee erganii jiru. Innu ka sagalee naa qabee galatoomii ulfaadhu maal akkasiin jedhu hin beekuu naan jedheera mubaarikummaan kun jechuudha. Kun ka ta'e dammoo sababa kiyya mallaqni sun ergameef isinii galaa miti. Akkaawuntii an jalatti laxxafuu dhiisa. In gabaabsina mu beeki. Ulfaadhu kabajamii in gabaabsina chaarjiin qabu. Akkaawuntii keetii irratti hin galchine. Borrabbi wanni isarra geette narrallee hin geetti sirrallee hin geetti. Jiruun duniyaa fatana rabbiin nama fattana. Waan ammoo ati nama dalagaati magaalaa Riyaad jirta. Akkuma kana innillee akkuma ammootiniin keetii uf qayyaree warra kiyyallee qayyara jedhee biyya alaa bahe. Atis akkasuma waan si qunnamu hin beektu waan amma si qunnamu hin beektu waan zuurii kana si qunnamu hin beektu nu martuu ammootiin ruuhiin teen harka rabbii jirti. Kanaaf bor waan sin saalfachiifne haasoyti akkaawuntii kee irratti hin galle jette. Namni risiitiidhaan ay bahuu danda'a. Kinoo akkaawuntii kanarra galchedhee risiitiidhaan mul'isuu danda'a. Ammaaf hin galle jette. Gabaabsee wannan si gaafadhu. Innillee namni akkaawuntii isaa irratti galchee risiitiin isaa ergen jiru. Akkaawuntiin biraa nutti ergamaa jira jechuu bicha itti man obboleessa keenya kan dhukkubsate kanallee rabbi isaa afiyu. Atis ammootiniin homaa wanni narra galeen jiru jette. Bor waan ifa bahu. Dhugaa dubbattee dhugaa dubbachuu baattee siif rabbitu waliin beeka. Garuu bor yookaan namni galcheet risiitii san baasuu danda'a. Viidiyoon kunillee akkasumatti ta'a. Rabbi mucaallee haa afiyu. Ammaaf wanni an kabajaan si gaafadhu kabajami ulfaadhu akkuma na kabajjee ol seenteetti. Uummanni keenyallee wanni baruu qabdan nama keessan koomantiin arrabsuu osoo hin ta'in haasawa babbadaan gaafachuu osoo hin ta'in lolaan osoo hin ta'in bifuma shari'aatiin nama kana ufitti waamtanii ufitti kaleessanii akkasii gaafattan. Mubee kiyya dhiifama guddaa waliin maqaa kana jijjiiradhu ammumarraa kinu ammumarraa ol jijjiiradhu. Ammumarraa sa'aatii mana asirra jiru irratti osoo chaarjii narraa wanni hin godhin jijjiiradhuuti ol seenii obboleessa kiyya kanaanillee walitti si araarsa mubee harakii musammaatiinillee walitti si araarsa ammuma jijjiiradhu maaliif zanniin jedduu keessanii haa baddu amma booda sheeyxaanni haa halaakamu sheeyxaanni ammootiniin yoo kunillee akkana jedhe walitti isin kakaasaa deema malee taaftee waan biraa keessa si galcheet gara biraa keessa si galcheet viidiyoo hin taane si waraabsisa. Ilmi namaa yeroo ammaa waan namaan jedhee islaamummaa keessa nama baasuuf deema dhuga. Waan namaallee ilaalin jecha duraan siin jedhamellee ilaalin obboleessa kiyyallee kaasi dhukkubsattu kun kabajami ulfaadhu. Atis anumaa jettee rabbumaa jettee kabajama kiyyaaf jettee irran dabrita. Waan duraan ammootiin inni maqaa keetiin banamte irra dabrita. Mubaarak musammaa atillee kabajami ulfaadhu. Rabbiif jettee anaaf jettee waan inni siin jedheen dhiiftaaf. Inni illee ammootiin inni isinii dhiisa. Zanniin jedduu keessaniin kaati. Ammaaf maqaa kanarraa naa jijjiiradhu. Kabajaan si gaafadha. Si eega kinoo ammoo. Ayya maqaa irraa jijjiiraa rakkoon qabu sheekaa roobee mubaarik musammaa kun maqaa kiyana balleessee hawaasa guddaa irratti jechuudha. Qarshii 300 fudhate maali jedhee jechuudha. Osoo addaan hin baafanne inni kun sila beekaa Oromoon qabdu waa wayii hubateetis waa wayii hubatee anillee amma sirra beekuu fi miti chaarjeriillee narratti dhumachaa jirti naan jechaa jirtu dhugaadha. Jechuun haala isaatti na ajaa'ibeetiin xiqqoo amma ilaal amma wanni kun waan tokko hin hubanne ilaal dubbii qoqqotaa miti hawaasa bal'aa miidiyaa gubbaarratti namni kun mubee beekee naagale mubee naagale maqama kiyyaa ballee akka rabbii ilaalan mubee cakas akka rabbii ilaalan akka namaatii miti hawaasni waan fedhe haa jedhu waan fedhe haa jedhu waan fedhe siin haa jedhu anaanillee waan fedhe haa jedhu
tarabbii san laalanii irra namaa dabran. Maaliif namatti hin fakkaatti? Namni illee fideetinii gurra nama buusa. Yeroo ammaa namni keerii namarraa haasa'u, sharrii bichaa namarraa haasa'uuf kafii gujjiira. Kanaaf haa facaasu. Hawaasuma keessa faca'eessaniin hawaasuma saniin kinnoo waan sun akkana jedhamee deeffamuun ni danda'ama. Ammaaf maqaa keetiif viidiyoo isaa kan maxxansite san rabbii guddaan si gaafadha. Maqaa kiyyaaf eega rabbiitii maqaa kiyyaan si gaafadha. Kabajaa ummata muslimaatiin si gaafadha. Kabajaa hawaasa asirra jiruutiin si gaafadha. Viidiyoo isaallee kaasi. Maqaa kanallee naa jijjiiri. Eeganaa eega jijjiirte ammoo dubbii kaasuu osoo hin ta'in mubaarakillee keessa deemtee rabbiin si gaafadha. Eega rabbiitii ammootiin maqaa hawaasa kanaatiin si gaafadha. Sillee obboleessa kiyya ka dhukkubu rabbiin si gaafadha. Eega rabbiitii maqaa hawaasa kanaatiin si gaafadha. Waan duraanii kaasuu osoo hin ta'in afwallillaahi bichaa waliin jettan. Haganuma hawaasni haa dhaga'u gurri kiyyallee haa dhaga'u. Amma viidiyoo isaa kaasi maqaa isaa kanallee naa kaasi si eega chaarjiin illee harka dhumataa jirti. Haasa'u biraan barbaadu naa gabaabsi. Maqaan kaasaa rakkoon qabu torbeetti jijjiiramanatti fakkaate innumaanuu viidiyoo erganaa turte waraabeetti maqaan irraa jijjiirnaan jedhe torbeen guunne ani rakkoon qabu maqaan torbee booda osoo torbeen guunne inni jijjiiramanatti fakkaanne ishee karoo inni jijjiira rakkoon qabu adiidha. Maqaa rakkoon qabu inni jijjiira viidiyoo isaatti illee ni naqa narratti dhiisaadha. Walaakin dammoo kana jechuun isa kanas ni cufeen jira maqaaleen ni jijjiira viidiyoo isaatti illee nan kaasanan gubbaa jechuudha. Mubaarik musammaa immoo hawaasa bal'aa kanarratti dhiifama kana gaafatu dhiifama isaatti illee barbaadu. Maqaan balleesse kana dogongoree akka inni jedheetiin hawaasa kanarratti akka inni naa himu naa gaafadha wallahi maali amma lafee mubee kiyya chaarjiin irratti dhumata amma hawaasan dheeressinu jenne hawaasallee hin teessifu walillee azaangoon rabbumaaf jedhi rabbii si uume kamucaa kana jiruu duniyaatti uumee biyya alaa isa baasee haguma xiqqootti ammootiin adagaa kana irra geesse rabbi waan ufii fedhe qaba mubaarak musammaallee hin kaasu ani rabbiin isin qabe. Eega rabbiitii ammoo hawaasa kana kabaja hawaasa kanaatiin isin gaafadha. Yoo na kabajjan yoo ani isin biratti ammootiin dhugamaan sheekaroo been jaaladha jetta yoo kabajaa kiyya qabaatte dubbii san dhiisi. Rabbumaa jecha mubaarak musammaa ka maqaa akka jinaan jedheefillee afwallillaahi jedhe. Ilma mucaa kanallee dogongoree maqaa isaatiin baafadhee maqaa isaallee jijjiira jette irraa jijjiiratte viidiyoolleen kaase jette afwallillaahi rabbumaaf jedhinaan jedhi afaanuma takkittii sirra barbaada. Haganuma sirra barbaada afwallillaahi jedhi maqaa rabbiitiin si gaafadha. Anaan jettanii moo mubaarak musammaati? Jedhe siin jedhe eeganaatti tare isallee maqaa rabbiitiin si gaafadha. Hayyee afuun alillaa dhiiseefin jira. Garuu kan itti garuu dhiisi lafeetii garuu dhiisi nuu galee dubbii marti nuu galti garuu dhiisi. Afwallillaahi mubaarak musammaa jedhi afwallillaahi mubee jedhi akkasuma jedhi rabbiif jecha. Afwallillaahi mubee wallahi jechisa akka bada na gube sheekaroo bee dhiifamlee naa godhaati. Jedhi bakka dhiisi. Dhiifama si godhee jira. Rabbi quraana keessatti waan dubbatu irra walii haa darban faliya'afu waliyasfahu afwii jechuun irra dabru waliyasfahuu jechuun waliyasfahuu kanatu irra bal'ata afwii irra jedhan irra dabreefillee eeganaa yoo isa argellee waan isaa kan kaasne jecha namni gariin irra darbee barqaallichi kun akkana na godhe rabbiif jecha dhiiseef malee jedhee haasaya. Waliyasfahuu jechaan kasanuu naasoyne jecha san barbaadeen ulfaadhu kabajame afwan jette obboleessa keenya ka dhukkubsataa maqaa isaatiin banattellee afwan jette ulfaadhu kabajame rabbi si haa kabaju ulfaadhu. Amma wanni an barbaadu mubaarak musammaa haasa osoo dheeressuun barbaadin anatu sitti balleessee jedhiin rakkoon qabu. Anatu si balleesse afwan jedhiin rakkoon qabu. Anatu sitti balleesse afwan obboleessa koo. Rabbi sirra haa jaalatu. Mubaarak musammaa ganda kee jannata rabbi haa godhu. Mubaarak musammaa ganda kee jannata rabbi haa godhu. Obboleessa kiyya dhukkubsataatis waan jettuun maqaa kiyyaan banatuu keetiif ilmi namaa ni dogongora. Dogongora keetirraa deebi'uu waan guddaadha. Ani rabbiif jecha irra sii dabre jedhiin. Aganuma sirra barbaada sillee. Oke, anis rabbi jecha rasi darban jira obboleessa kiyya galatooma ulfaadhaa sinillee. Bismillaahi salaatu wassalaam alaa rasuulillahi wa sallam. Amma booda shayxaan hin jiru. Jedduu jara sadiinii tanaa shayxaan hin jiru. Jedduu obboleewwan keenyaa shayxaan hin jiru. Haganaaf jennee ammootiin hin qilee hin taane ammootiin namni wal seensisa. Walirratti waraabee waan fokkataa dudubbatee seensisa. Mubaarak musammaa maqaa rabbiitiin si gaafadhee maqaa rabbiitiif jecha awwaatte. Mubee atillee maqaa rabbiitiif jecha awwaatte.
eegana ammoo atillee dhukkubsataan maqaa rabbiiti sirratti waamna maqaa rabbii waan guddaa jechuu beeytee awwaatte jecha keessa rabbi haa awwaatu isin jalaa rabbi haa dhagahu waan isin kadhattan isin jalaa rabbi haa dhagahu dura dursa dhukkubsataa kana rabbi haa aafi ilma keenya kana obboleessa keenya shabaaba bareedaa kana rabbi si haa aafi abboo rabbi si haa aafi duniyaatti illee rabbi si haa milkeessu dhukkubsata ati dhukkubsatte kan tamaasiyaa tee sirraa kaastu rabbi si haa godhu abboo rabbi si haa godhu du'aayiidha sirraa yuun kaasti ihita si balallaa mubee ammoo waan ati balleessite duraanii rabbi si haa dhiisu xiqqoo guddoo ati balleessite rabbi si haa dhiisu keeyrii tee guyyaa qiyaamaa nami miizaan hasanaata keessa rabbi tasii ooltu rabbi si haa taa'isu obboleessa kiyyaatillee in kaasa jettee viidiyoon kaasa jettee afoollillaa irra dabreef jettee rabbi waan mara irra rabbi si haa dabu xiqqoo fi guddoo badii ati dalayde rabbi irra si haa dabu warra ijala jirtaniif gubbaa jirtan boona muniira imrisha muutii gootanii caqabattanii rabbi waan keessan haa caqasu rabbi waan keessan haa dubbatu garraa rabbi waan keessan haa dubbatu abboo guyyaan har'aa kamisa nabi alayhi salaatu wassalaam guyyaa wiixataaf kamisaa dalagaan ol fuudhamte hallanyatti je'ani dalagaa keessan rabbi ol haa fuudhu warra ijala jirtanii muutii gootan warri jala jirtaniif warri gubbaa jirtan dalagaa keessan rabbi ammoo isinirra haa jaalatu abboo nama rabbumaaf irra walii dabre rabbi nu haa godhu amma booda nama walitti deebi'uu miti nama afaan gaarii waliin dubbatu rabbi nu haa godhu nama wal qalqaaruu rabbi nu haa godhu indahum nama ammootiniin keeritti wal kakaasu rabbi nu haa godhu nama keerii walirraa dubbatu rabbi nu haa godhu shayxaana jedduu keessanii rabbi ammootiin haa fuudhu nama zannii walii qabdan akkanumatti fixadha hin tarra jiruun duniyaa gabaabduudha keessaa tarra gaafa namni du'e malama gaafata imaam namaa qaba deeniin irra jirtii jedhani